Oduu cabsaa Dooktar Tsaggaayee Araarsaa Itoophiyaan injiksaa jedhe. Inuman jigsa biyya sana. Dooktar Tsaggaayee Araarsaa jechisaa kanas kan dubbate sagantaa waraana bilisummaa Oromoo Kanaadaa Edmontonitti qophaa'ee ture irratti haasawaa waltajjii irratti taasiseenidha. Dubbii kanarrattis namoonni Dooktar Tsaggaayee Araarsaa irratti qeeqa garaagaraa kaasaa jiru. Haasawaa Dooktar Tsaggaayee Araarsaa kana afaanuma isaarraan isin dhaggeeffachiisa. Dhimma kanarrattis bal'inaan kanan haasawutaa haga dhumaatti na waliin tura. Oduu biraatiin immoo dubartiin hinaaffaa irraa ka'uun daa'imman lama lagatti darbuun ajjeeste hidhaa umurii guutuun adabamte. Dubartiin kun maaliif daa'imman kan ajjeeste? Daa'imni ishiin ajjeeste kan eenyuuti? Gabaasa bal'aa dhageessu haga dhumaatti na waliin tura. Oduu biraatiin ji'oota 8 darban keessatti sarbiinsi mirga namoomaa akka hidhaa fi ajjeechaa jumlaan raawwatamu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaase. Gabaasa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kanas bal'inaan kanan isinitti himutaa haga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin Dooktar Tsaggaayee Araarsaa Itoophiyaan injiksaa jedhe. Kanas kan dubbate sagantaa waraana bilisummaa Oromoo Kanaadaa Edmontonitti qophaa'ee ture irratti haasawaa waltajjii irratti taasiseenidha. Akka Dooktar Tsaggaayee Araarsaa jedhetti Amaarri, Tsaggaayees, Jawaaris, Abiyyis, Lammaas akka diina Itoophiyaatti ilaalu jedhee dubbate. Itti dabaluudhaanis aboo diinummaan kun naaf ta'e hinuma injiksa biyya sana jechuudhaan dubbate. Haasawaa waltajjii irratti taasise kana keessatti biyya dhiigaa caalu dhugdee Jawaartu naafa jette gaafasiin biyyicharraa abdii kutadhes jechuudhaan dubbate. Biyyittii kana fooyyessuu fi dimokiraatessuu irraas gaafa haa caaluun du'ee Jawaartu hafe jedhaniin abdii kutadhe jechuudhaan hime. Haasawaa isaa akka itti aanutti dhaggeeffadha. Amaarri suni Tsaggaayees, Jawaaris, Abiyyinis, Lammaanis hundinuu diina Itoophiyaati. Aboo diinummaan kun naa ta'e inuman jigsa biyya sana. Dhugaa isinitti hima. Ani jiru kanarraa taa'uuf hin deemu biyya Hacaaluu nyaattee Jawaartu na hafe jette gaafas hin kutadhe ani jira. Hacaaluu nyaattee Jawaartu na hafe jette. Hacaaluu maal jechaa ture? Aduwaan keenya Oromoon biyya jaara malee Oromoon biyya diigaaree jechaa ture. Utuu kana jedhu gaafa Maqalee Zanfaa maal jechaa utuu sirbu. Hanga daadhii mootummaan kunis kan ijoollee keenyaati jechaa utuu jiru Hacaaluu nyaatte. Inni hin geenye fi Hacaaluun du'ee Jawaartu na hafe jette. Gaafasin kutadhe biyyattii tana fooyyessuun, dimokiraatessuun, riifoorm maal kan jedhu kun akka hin hojjanne gaafasin riqichi Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru har'a cabee jira. Amma achi impaayera tana reekognaayizin godhuu kana jedhu. Namoonni hedduun immoo yaada Dooktar Tsaggaayee kana qeeqaa jiru. Dubbiin isaa kun qabsoo Oromoo sabaa fi sab-lammoota biratti akka jibbamuu fi Oromoon waan biyya diigu fakkeessa jechuudhaan dubbiin Dooktar Tsaggaayee kun sirrii miti jechuudhaan isa qeeqaa jiru. Egaa daawwattoota keenya dubbiin Dooktar Tsaggaayee kun sirriidha moo sirrii miti? Qabsoo Oromoonni fayyadamoo hin fayyadu jettanii yaaddu? Isinumaa dhiisaa. Dhimma kanarratti Dooktar Tsaggaayeen gaaffii irra deebiin Kuush Miidiyaa Neetwoorkii irratti gaafatameen haasaa waltajjii sun nan jigsa jechuun koo sirna jigsa jechuu barbaadeen malee biyya akka biyyaatti nan jigsa jechuu barbaadeen miti jechuudhaan dubbatee jira. Dhimma Dooktar Tsaggaayee kanumaan bira darbuudhaan oduu gara biraatti darba. Oduu keenya gama biraatiin dubartiin daa'imman lama laga weebitti darbuun ajjeeste hidhaa umurii guutuun adabamte. Akka gabaasni BBC irraa arganne agarsiisutti godina Baalee Bahaa aanaa Daawwee Qaachanitti dubartiin maqaa ishee Ibsituu Ahmad jedhamtu hinaaffaadhaan ka'uudhaan daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 ta'e lama laga weebitti darbuudhaan ajjeeste hidhaadhaan adabamte. Abbaan alangaa godina Baalee Bahaa akka jedhanitti yakki kun kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 26 bara 2017 aanaa Daawwee Qaachan bakka addaa laga weeb jedhamutti jechuudhaan dubbatanii manoo jechaatti bakka bu'aa abbaa adeemsa qorannoo yakkaa kan ta'an obbo Abbabaa Tolasaa BBC'tti akka himanitti himatamtuun kun yakka kana akka raawwattuuf kan ka'umsa ishiidhaaf ta'e abbaan warraa ishee haadha manaa isaa duraa waliin araaramuu hordofeeti jedhanii. Himatamtuun aadde Ibsituu Ahmad jedhamtu kun abbaan warraa ishee kana dura haadha warraa biraa waliin jiraachaa ture. Isheedhaan wal lolee jennaan aadde Ibsituu fuudhee amma immoo abbaan warraa ishee kun boodarra haadha warraa isaa duraa waliin araarame jechuudhaan ka'umsa dubbichaa ibse.
himatamtuun abbaa warraa ishee haadha warraa duraa waliin maaliif araarama jechuun haalootti qabatte. Kanaafis daa'ima waggaa 5 kan abbaan warraa ishee haadha warraa duraarraa argate bakka taphachaa jiru fuudhuun laga weebitti darbite ajjeesuuf murteessite. Daa'ima waggaa 5 kana laga weeb geessuun yeroo laga guutee jirutti darbattu daa'imni obboleettii haadha warraa ishee kan umurii waggaa 4 hanga 5 gidduu ta'us waliin waan tureef galee maatiitti himuu danda'a yaada jedhuun isas dabaltee lagatti darbuun galaafachuu himanii. Daa'imman kun dhabamuun isaanii baramee wayitaa barbaachisaaniif taasifamuttis himatamtuun kun daa'imman lamaan qabattee gara lagaa yeroo deemtu namni argee eeruu waan kenne poolisiin to'atamuu dandeessetti. Borumtaas yakki kun erga raawwatamee booda qaamni seeraa fi poolisiin eeruu argataniin dubartii kana to'achuun qorannoo wayita taasifamu yakka kana raawwachuu ishees amantee jirti. Qorannoo yakkaa taasifameen booda manni murtii seera yakkaa 539 muraa 1aatiin himatamtuun kun yakka ajjeechaa cimaadhaan himanni irratti baname dhimmi ishee mana murtii olaanaa daawwee qaachanii fi mana murtii olaanaa godina Baalee Bahaatti ilaalamaa tureera. Isaan boodas manni murtii olaanaa godina Baalee Bahaa dhaddacha Majjii 15 bara 2017 ooleen himatamtuun daa'imman lama lagatti darbuun ajjeeste hidhaa umurii guutuutiin akka adabamtu itti murtaa'uunsaa beekamee jira. Lagni weeb kun laga guddaa ta'uu isaatii fi yeroo yakki kun itti raawwatames yeroo lagni guutetti waan ta'eef reeffi daa'imman lamaan kana otoo hin argamin hafeeras jedhamee jira. Egaa daawwattoota keenya oduu baay'ee nama gaddisiisudha. Amma immoo oduu kan biraattan darba. Oduu biraatiin ji'oota 3 darban keessaa sarbiinsi mirga namoomaa akka hidhaa fi ajjeechaa jumlaan raawwatamu Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaase. Akka gabaasni Addis Istaandard irraa arganne agarsiisutti Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ji'oota 3 darban fulbaana onkoloolessaa fi sadaasa keessaa namoonni ajaja mana murtii malee ajjeefamuu, lammiileen nagaa ajjeefamuu, miidhaan qaamaa qaqqabuu fi qabeenyi barbadaa'uun gabaasee jira. Komishinichi kana kan jedhe gabaasa kurmaana waggaa guyyaa dheengaddaa ifoomseenidha. Ibsichi sarbiinsa mirga namoomaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudatan xiinxaleetu jira. Ajjeechaa raawwatame kanaaf mirgi lubbuun jiraachuu lammiilee sarbamuus ibseetu jira. Daawwattoota keenya itti aansuudhaan gabaasa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baase keessatti sarbamoota mirga namoomaa raawwatanii jiran akka itti aanutan isiniif dhiyeessa. Kan jalqabaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar gandoota Addis Alam, Ganfoo Kuuc, Qoosh Safar, Faasil Kaampaas, Amaanu'eel, Loozaa Maariyaam, Axaaxii fi Azoozaa jedhamanitti rasaasa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo ofiin jedhaniin dhukkaafamaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 6-7 bara 2017 raawwatameen daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoonni 10 ajjeefamuu fi qabeenyi barbadaa'u ragaa hospitaalaa wabeeffachuun komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasee jira. Yakka biraatiin immoo dhukaasa qaamolee lamaan gidduutti Gondar kaabaa magaalaa Daabaatitti mudateen daa'imman dabalatee xiqqaatu lammiileen 4 ajjeefamuunis eeramee jira. Fulbaana 8 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Gondor kibbaa aanaa Fogaaraatti loltoonni mootummaa Alambarrii irraa gara warataa osoo imalanii dhukaasa hidhattoota waliin baname hordofee namoota nagaa mana manaa guuranii fi karaarraa qaban dabalatee 10 ajjeesuunis ibsameera. Humnoonni kunneen namoota nagaa si barbaanna jechuun mana waamanii ajjeesuus jedhameetu jira. Hojjetaa baajaajii tokko faannuudhaaf tajaajila geejjibaa laatta himata jedhuun ajjeesuun baajaajii isaa jala gubaniirus jedhamee gabaafamee jira. Yakka biraatiin walakkaa ji'a fulbaanaatii hanga walakkaa ji'a onkoloolessaatti godina Goojjam Bahaa aanaa Biibunyi ganda Wayinaa Wuhaatti himata faannoo deeggartu jedhuun namoota 11 gara mooraa raayyaa ittisaa fudhachuun achitti ajjeesaniiru. Namoonni ajjeefaman kunneen akka hin awwaalamne dhorkamuunis eerameetu jira. Fulbaana 22 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Gondor kibbaa aanaa Liiboo Kamaakamitti ganda Aggid jedhamutti walitti bu'iinsa humnoota lamaan gidduutti uumame booda humnoonni mootummaa naannichaa to'achuun himata faannoo deeggartuu fi maatii faannooti himata jedhuun namoota ajjeesaniirus jedhame. Fulbaana 23 bara 2017 Gondor kibbaa aanaa Gunaa Bagamedir magaalaa Kimmir Dingaanaatti dhukaasa xiyyaasa dogongoreen namoonni 2 ajjeesamuu fi daa'imman 2 madaa'uunis eerameetu jira. Fulbaana 25 hanga 26 bara 2017 keessa Goojjam Bahaa aanaa Daabaay Tilaatii magaalaa Qiifii naannawa isheetti namoota hidhattoota awwaalaa turan 3 humnoota mootummaatiin ajjeefamuunis gabaafamee jira. Godina Goojjam Kaabaa aanaa Meeccaa ganda Daagiitti haleellaa qilleensaarra fulbaana 26 bara 2017 raawwatame maanguddoon tokko ajjeefamuu fi daa'imman madaa'uunis himameetu jira. Godina Goojjam Lixaa aanaa Dagaa Daamot magaalaa Farasbeetitti fulbaana 29 bara 2017 yakkaa hidhattoonni faannoo ofiin jedhan raawwataniin aangoota mootummaadhaaf basaastu jechuun namoota 80 jumlaan ajjeesaniiru. Godina Goojjam Lixaatti aanaa Dagaa Daamotitti onkoloolessa tokko bara 2017 haleellaa diroonii raawwatame jedhameen daa'imni ganna 4 tokko ajjeefamuunis eeramee jira. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Manzimaammaa Baashitti
haleellaa diroonii sadaasa afur 2017 raawwatameen lubbuun namaa darbeera. Godina giddu galeessa Gondaritti haleellaa hidhattootaa fi loltoota mootummaa gidduutti sadaasa 11 bara 2017 raawwate hordofuun namoonni nagaa ajjeefamuunis ibsameera. Dabalataanis gabaasichi dhorkaa geejjibarra hidhattoonni kaaniin sochiin geejjibaa ogguramuu gabaasichi yaadachiiseera. Fakkeenyaaf fulbaana 23 hanga 30 bara 2017tti dhorkaan geejjibaa turuunis eerameetu jira. Naannoo Amaaraatti haleellaan abbootii seeraa murtee dabarsanii wal qabatee raawwatamaa jiraachuunis ibsameera. Waggaa darbe keessa qofa sababii labsii yeroo tattamaatiin wal qabatee abbootiin seeraa 35 hidhamuun gabaasicha keessatti ibsameera. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Waacaalee fi Kaarraatti iddoo Bachoo jedhamutti sadaasa 22 bara 2017 reeffa aangawoota garichaan ajjeefaman awwaalu namoonni sassaabaman hidhattootaan butamuunis gabaafameetu jira. Naannoo Oromiyaatti sababa haala yeroo jedhuun namoota nageenya naannootiif danqaadha jedhaniin to'annoo jala oolchuunis ibsameetu jira. Amajjii 10 bara 2017 godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti humnoonni mootummaa abbaa langaa Jinneenus Naggaasaa jedhamu reebaniiru. Egaa daawwattoota keenya yakkoonni ani armaan olitti isiniif tarreesse kun hundi kan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa gabaasa isaa keessatti ibsedha. Oduun guyyaa irraatiif isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godha. Chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.